yoo isaan nagaggeessanii ani galuun barbaadu beektee hojiin barbaada gati ta'eef yoo isaan nagaggeessan nagalchuu hin dandeessaa jedhetanii obboleetti kiyya lama qaale. Maal jettee? Yoo isaan nagaggeessanii bakka yoo gara Itoophiyaatti nagaggeessan bakka balaa talitti ittiin malee jarreen na jaallatu hojiin natti baay'atus hojjechaa jira. Maal goota nama si micuudha? Na qabattee jumaan ishiinis na rukutee jarreen kiyya immoo kanaan booda olli isin hin argisiisnu qidaamee beektee oliin hojjennu hundi keenya iyyuu edda Itoophiyaadhaa dhuftee reef ji'a lamantalli jechuudha. Haati sidaa isin lachuu Itoophiyaadhaa dhuftani? Ani waggaaf ji'a jaawuddiyye. Tunoo kan dhufte kan wallolti nagaa? Ji'a lama edda dhufte Itoophiyaadha. Aaddisidha moo afaan beekte? Haaraadha homaa afaan hin beektu. Maalatti walloltaniitti waldhaan ture? Lafuma kaatee yeroo ayyaana isaaniirraa kaatee naarrabsuu qabdi. Torbeedhaan hojii ol gargaara Itoophiyaan baay'ee jiru. Maatiin jarreen kanaa baay'eedha sii galee tokkuma. Moositu akka maadaamii ol godhuu dhaqee waggaa tokko ji'a ajaa hojjedhette ishiin addisiidha wanta akka maadaamii inni kolorra dhaqattee ajajuu dhatte. Wanta akkasiin jiru na bira dhugaa rabbi akkuma maqaa kiyyaa tigistanyaadhaan sijjammaru jechuudha narra baase malee waan akkasii kana eenyumaafuu narra gatama dhugaa rabbi isa sitti maal rabbi lafa kaatee seebannu itti reessanuu kan afaan hin beekne addisiin biyyarraa dhufte. Zim jettee obboleetti kiyya dhugaa rabbi ijoolleen kan dura hojjechaa turanii isaan anaaf masakkaran kan si garramu jechuudha dhugaa rabbi. Waayee kaadhuma maadaamii maal murteessitire jechuudha. Madaamiin kiyya ishiin adeemsisu ilmi koo malee ati deemuu hin dandeessu. Maaliif hammaan dhuftee siin loltee akkamitti deemtatiin aan jettee natti kaatee na sossobanii namni kaleessayyuu waa ijoollee ishiitti dhufanii dhimmi keessan maanii jennaan hayi kanaan dura na arrabsitee na dhiisee maaliif ennaa si arrabsitu kana nutti muu dhiisteetu zimmi jettee maal gatii ta'eef mikinaan ishii maa hinni baqaan illee ajajuu dhiisitee dhugaa rabbii waan tokko isaanitti kaa'aa ishee maadaamin immoo ijoolleedhaan micoottii taanii maal jette? Jarreeshi mana jiranii ijoollee fidanii dhufanii hojjechiisantu jira ijoollee jaartii sana jechuudha. Jaartii sun Beeruut deemte jaartiin amma hin dhufne ganaa gaafa. Arbaamni keessan tokkoo miti jedhama. Arbaamni keessan tokkoo miti. Afaan walitti bu'uu jechuudha. Anaaf hin ta'in jechuudha. Asarriin keessan tokkoo miti huddee. Sana moo ayyeen gaggeessa. Inna gaachisu silkiin keessi qabeeranii torkini. Tokko miti. Ila huddiyye kana sirratti sii galuu qabu jechuudha yoo siif dhagahame jechuudha. Maatii baay'ee qabdi jaartiin kun. Maatii baay'ee qabdi ijoollee baay'ee qabdi. Sii galee jaartiin kun anuma qofa qabdi. Ijoollee ishii bira immoo nuti ol gargaarren maatii nama sararatanyaa Itoophiyaa keenya nama torba nuti. Namni ja'a olii galteedhaan hojjechaa turre. Ishiin kun inni edda dhufteeyyuu hundumaanuu olii galtee hin qabdu. Sii galee intalli jechuudha. Bakka of jajuu barbaaddi. Beektee bakka of dhiibuu barbaaddi. Malee namni hin jiru jette. Ammataa kiyya gadi qabadhe nama ijoollee kiyya guddifachaa jirudha obboleettii kiyya. Akkasii yoo isaan nagaggeessan ta'e keessaanis dubbisaa na galchitaa laata jedheetin Kaansileeshinii sii kan ibsin jedhan? Haala isaan baay'ee na jaallatu si jammare waggaa lama fixeen ijoollee kiyya galee ilaalee dhufa jennee rakkoon qabu nu deebitaa yennaan jedhee namansiisee ture hedduma kun yidduudhaan dhufee nuuf shakke malee anis. Akkama micoo addis hidhattee maa baataree gamanni si jaallatee gati balleechaa hin qabne ta'e achumatti qaxxaltee micoo kara biroollee yoo ta'e yoo geechan yookaan walumaa galtanii hojjettanu. Intala isaantu biisaa hojjechiisee fichisiise intala amma dhufte kana jarreen kana. Maarree biisaa simbirootti kennanii annoo gochuu hin danda'an? Esti kamee jaartii isheen na dhufteen ilaallaatii jette jaartiin ammayyuu taanaan silkii nama tokko faana naasa'inii beeksisa keettuu himtee naasofsiisanii baay'ee itti dhaga'amuu danda'a. Akka wallolta minaaminii ani baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja gatii ta'ee fi sammuu kee keessaa baasi minaaminii naan jette. Amma mucoon eetti jirti? Mana ilma jaartii kanaa jirti jaartiin bira jiru ilma ishee kana bira jirti. Jechuun jimaata ol argitu muudis hunda torbee akka torba walumaan turtu. Torbee qidaamee giddeetaadha huddiyya hojiin hin baay'ata gatii ta'ee fi qidaamee. Amma waa'ee hojii baay'achuun sin gaafanne been mana irriibni keessanis bakkuma tokko nyaanni keessanis bakkuma tokko moo torban itti dhufanii wal argitu. Torbeetti gisee tokkotti. Torbeetti gisee tokko wal argitan namni ol dhaantu. Torbeetti gisee tokkottidha malee lakke guyyaadhaan kophaa kiyyan oolaa kophaa kiyyan hojjedha.
Ati tigaabee akkana si godhe kan torbeetti guyyaa ani beeku tokko oolanii bulusee manuma tokko jirusee. Xigaabiin akkas maal si godha giiftii kiyya xigaabii jechuun kan bayee goodaa keessa shaallalu giiftii kiyya mataa. Lakki ka torbeetti gizee takka ol argita kan torbeetti guyyaa takka ol argitee fi mana si jaalatan mana maal jedhan akkamitti gadhiisee deema. Si galuu hin dandeenya asirratti intalli xigaabanyaadhaan dafaan olii hin galtus siin jedhakko. Mataa yeroo hundumaa mataa jalaa gadi qabadha kanattuu narratti baatee na fincoofte maal sitti fakkaate morma na qabdee birrii mormaa narratti kutte maal jettareeti kun niqatiidha miti. Manni kaameraa qabu. Aara qabaa innasu ilaalanii intini ta'aniitu ishirratti murteeffame ko si jammaranii yaada yoo sana gaggeessan ta'eefan kanaafin si kaafadhu. Maal jedhan ishidhan maal itti dubbatan ishidha amma gizeessan. Hindi ammanatti dhufte maalummaa ishii beektaa maali dura na arrabsiti ijoolleen dhiisi bakka gaduma qeceetti dhiisinaan jecha turan gaduma qeceen ishii dhiisaa ture kan dheengaddamoo kan baase iji. Kan araboota siin jedhame warra ijoollee teenya nama ja'anii miti kan araboonni maal jedhanii siin jecha araba. Jechuun araboonni amma jaartiin an bira jiru kan bira jiru siyaasaa ishiin naqeen mana ishiin jirtu siin geessu. Ishii hudde keessan na dubbisaa dhooti jechaa bakka maal isitti fakkaata taasuftu keetuma bareeffattee haasofta malee kan ishee waan tokko hin dubbattu kan isheetuma kan ofii bareeffattee haasofta jettanii arabni maal jedheen yoo hin jedheeni akkana kan ofii bareeffattee haasofta amma damcoon tun dhufte immoo samtu dhugaa qabata abara itti fufii huddee marra kadhee bara itti fufii haadhoo jira galata waaqa akkami dirrannaa torban hojiin galchitaa kaasileeshinii fudhatanii yookaan kaasileeshinii qabda ji'a kanarraa fudhachuudhaaf sii kennu sii kennu naan jedhan inshaallah kun follow si deebisee keessan naa barreessi garoomii ji'arraa kaasileeshinii fudhadhaa bilbila kee naa ergii jedhitu bilbila keetillee jalatti tsaafii naa barreessuu hin dandeessaami ergaa guutuu micoo duratti itoo naan jettani maqaa keetuun beeku yoo atachirratti dhaqxee naa barreessi beeka ashi bakkaroo Singgah mana rakon jatuh pasportif cancellation ke fudhanna kuma rakon jiru akka buleetti xiyyaate taasisi madda. Ishi bakka rakkoon qabu. Ishi haadhoo ishi. Kanan biraa warra cancellation qabdanoo jiraattan carraa dhumaa sinifan kenna sinin booda da'i gara siraa wada siraannee daalle. Biyyi keenya illee sinanqatee biyyuma namaatti illee kana taatan nagarrama bara. Kan baataniif hojii ol jaalachuu qabdu. Zeegaan biraa faana hojjechuu irra zeegaa ofii wayya jenna. Din zeegaa ofii hojjechuu faana zeegaa biraa faana hojjechuu wayya. Zeegaa biraa mistirii kee nimtu ittumtu akka garaa keetiitti nimattu. Wanni mistirii kee zirgiffi gootee yoo atachii baate maadaamii keetti siimtu jiru miidiyaa irra baatee siimtu jiru. Din baay'isoo zeegaa nama biraa faana hojjechuu wayya argeera. Ijoollee haaraa lakkee fidu lubbuu biyyarraa biraarraa hin fiddaayi yoo tigisti yoo maadaamiin karaa biyyaatti dhufuu barbaadde sani tikkeetta siimuuf tamara rakkoon hin jiran viiza siin erga garuu dursitee paaspoortii koppii fi viidiyoo naa erguu qabda akka maadaamiin si filattu zee ani jaaladha Itoophiyaa waliin hojjechuu amman jibba malee duraan nan jaaladha amma maaltu na jibbisiisa beektu nu warri Itoophiyaa kun garaan keenya huffeedha waa qabachuun beeknu baqa akkamatti dingilche darsi kiyya akkas na godhee akkas ta'e ati akka namoota abbaa kiyya akka manteerumtee akka kayyumtee akka wanti midira shobboleechi kiyya fuudhee akkas ta'e ollaan kiyya ulfoof irraa baastee abalutti galee wanna du'a jira xibeerratu oola. Gaafa xiqqoo lolti miidiyaa irratti baatee asitti zirgiffi kasi gootu ishee zeegaan biraa yoo taate indeeroosii yoo taate akka garaa keetti naasoftu waa'ee dhirsa kiyyaa waa'ee wallaa waa'ee irraa ba'ee irratti ulfooftee hin beektu sii galee keeniyaa hodhatte hin beektu keeniyaa faana hojjatte hindii faana hojjatte hin beektu ka wal beektan oo kamaal akka nuti olaaltanii wal arrabsitu olis arrabsitan olis loltan ani kanaafuu arrarra taa'ee wallaalu Itoophiyaa faana hojjechuun bacirraash lamin Amaranya kan beektu faana Amaariffaan haasoftu Oromiffa kan beektu faana Oromiffaan haasoftu min biyoon zeegaa keeti aadaa kee beekti kaalcharii kee beekti hawaasa keessaa baate beekti boru zaramanzarii kee miidiyaa kanarratti arguu dandeessi boru okaa dhirsa keetii wal barsiisuu dandeessi okaa ilmoota keetii wal barsiisuu dandeessi gaafa maatitti haasofte ilaal kun waliin hojjedha addunyaatti yaabari jechuu ni dandeessi gabanaa kee salphaatti gurgurta jechuudha sii galee anuma mana kana keessatti namni taasoo jiru waa'ee dhimma kiyyaa dhuunfaa kiyya haasa'ullee sinumatti dhufee haasa'a. Miitu makanatti wanna haasa'amuu qabu sinii galee jira miti. Malee mana kana keessatti mana akkasii, yoon ciisu akkasii, yoon ka'u akkasii, yoon hojjedhu akkasii, ishiin maadaamiin bara akkasii, arabni ishee akkasii, midirashuu, Itoophiyaa dhirsi kiyya kana ijoolleen tiyya namni itti nima jiru galanii rabbi hin badne. Ani mana kanaayyuu yoon deeme
ኢትዮጵያዊን ገልጿል ዜጋ ብራከን ገልቼ ደማ መና ካታ ገብርኤል ምስክር ወዶ መና ከና ደበን ዜጋ ብራታ ፊታ አክሞ ዋዲ መክያ ቆራቴ ፈንገኝ አኩም ለሚ ሚዲያ ረትና አርጊት ወነ ተይዳ ዜጋ ብራው ታዩ ዋንኮ ማል ራቁ በቀብድ ወዶ ኩላ ሚዲያ ከነራ ኡታሌ ምንትማ ኩላ ከየዱኑታ ዜጋ መና ካታ ኢትዮጵያዊ ይፊዱ ይንፊዱ ስንኝ ወዶ መና ከና ደበን ዜጋ ብራከን ገልቼ ደ فوزيات يا كمان جتنا ربك تيجي نكافان كي نتوقع فراتي جتني ميري بكا كان مثلا جدا أما دو فرا كيتش في الدنيا ما دامي يزرق في جرا كيتش أنا ما دامي تنبون وقا سديت ولينجر مجوتي يونا أسفون مجوتي أربي جدا كان أنقدم ربي كم بين مي أنا ما دامي فانا هسون أربي أون لك إبرشي برون لك جرب نيتين تيا بايزوا أك أرباتي يوم وري هسون سجاجو سجادي جديسو إمبيكت normal سويت إتنو وتنقر أنا سوف تيك توك دي راسنا رأيي أو هي تيك توك دي رابونا شكلات يا من عربا غير كانسرات يا في جدا جد نو كانسرات يا غير وجيتي يا أكيد كان مسافر يا لا تقولي كان يقولي كي غير كلاسي يا تيكو بكت كوردري موسنا رافون أجل وين نكيد ما كنتاس أنجر أنا دوما كنا هو بإثيوبيا في دوس نيجرا Gabriel مسكري إثيوبيا في دوس زي كان براتا في دمال برو أكوان كوكوراتير رنجيني أكوان كوكوراتير رنجيني لما أنا بقول لنا ميديا كنا كميديا ما كنا نروح إيشين ترى بلال كله تقدم ما نكنا ذي زي كان براو ذاتي مال قوت زلا مال قوت لجلا فولو نقوتي مال قوت وام بربادون أنا تيجي كنا رأيي أول لما كان نو أمال نقام نو مال جينجلشة وان تكون مستريك أبتشون بيك أبو ما أرجع مستري أنا ما جرت نمي أسف نتاسفتنا يرون دركنا شيء نتاسفت يفيد ودي ما برات التاسف جلان كيرا دي ما برا كدي ما وجيت التاسع أو كدي ما وإيت وجي كذا فأنا في جبريل يفهم أنا هقول سأقول مشي أجي فتوري دفن بق كتوم ما تصرت فيه ما دام أنا كنت نوامتي أكستي وقت مكنان نكى مكنان كمان هو جي ما دام ما كنت ندير سديني وارش يجت لقى في توان إنك أبو يسوع الله بيجلس كنا ini mati nambah berpadri itu Ethiopia tatani gabana kemu Gabriel misikre serious tay malu ati gadi bati ni mati ofim gabbe mala ini mati mi ana ma asrat ba obboleti ti hom media kanat post gudun argitani bertu mi choti yan afani bufan isayu malida nama dala ofi oks wonan be bufan dalati yanan koru kan asitu yonan dala yum malida dalati yet koru afani odo ilmo qaban nam ilmo odo qaban ilmo ofi doksani asit uftelal erbeshin wat urbustu kana de binta af malem nama media kana tu qaso akadama zari qamne tan ko baqwas ba edu bad jechu kabanis kibanis biya songal biya sombe wani ko kararam min bekle beku sa kan qabarne tilam e personality dum fa ke nyona def anmo media ratna beku do gongurus an be ta samu tolchu san tifafamu garis ko itti e bifamu male wa mati ki yan wan liman ki wal qabat abadan jarri ko natti himu didani akanta gafa do ko ID ke aguya wallahi man sa aguya medical dat wallahi ji akay challe tari gafa to kunado ko wajiri to cisi akan beto sige chan daki to ID ke dafi photo rakafat macam ID ke sige chona teeda sobit mo ito ko kamala ko bedi gafa ko cisi adi to jet sani boda mal ko mustashfa sige chan macam ID ke sit kan gije san dafi to du basagara garki photo rakafat kana bakka akatan ID ke be ku dandesu mal bonare guyyaa tokko ulfumaa ka'ee too bakka bobbokoki akimii yoo sigee channa saala sinaa jedha mirin biyoon akka paanadoolii sii kennanitti marka duwwaa dhuftu ayidiin argamamta allaqa waan nan የሚፈለገው የቀንሽን ጉዳይ ማወቅ ነው harkat natti kennu didaqi to gize mustashfa bidaqa sankecha kahani durma dhabbadhe katira garagare fuud khalas allaqa gize sadarala baqa nan ba misanu jenne mer misanu jenne mal gonare wajii ke jetta mal gona wonte won mo jedun da wan bra mal jedare araba loli to gidin rafda jedun ka won an jedu no jirate iba mito akan beti si agechani acci tilal ngeden ka ay di mali nak mum ton na te daf gize serin argite det nani gize serin argite ka gujara dum amma me shi malida gujam medical fi